akkana ta'an akka joonosaayidii akkana godhanii jaanii diyaaspooraan biyya alaa jirtu hundinuu kanarratti hojjetanii viidiyoodhaan barreeffaman maali footoo isaanii jala deemu mootummaan fedhe beekamaan barbaade waan post godhu maal uummanni koomantii akka godheef maal namni isa hordofu maal akka kaa'eef barreeffama isaa jala yaada maalii akka kaa'eef abbaan fedhe maan taane beekamaan addunyaa waan post godhe jalatti maal akka namni barreesseef ni ilaala. Hin laalu jettanii hin tilmaamina abbaan fedhe ni ilaala. Anis ta'u hundi keenya namni xixiqqaan kunu maal akka nu barreessan barri ilaala maal yaanni ummanni keenya waan post godhe kanatti maal hundi beekaa fer an komantii keessan ilaalu jaamanii hundi bar komantiin ilaala no maal yaanni keessan maal nuuf keessan maal nuuf barreessanii hundi keenya hun ilaalla yaadni ummanni Oromoo nuuf kaa'e maali waan najaa ni ilaalla hundi keenya yaada kanarratti maal nuuf keessan ilaalla kana gizeen jiru isaanis ni post godhan deemanii akkana jaanii jalatti barreessan ummanni Tigraay haala salphaa keessatti saba xiqqaadha Tigraay saba Oromoo irra guddaati miti saba Oromoo irra xiqqaati garuu sagalee addunyaatti harkate jechuudha addunyaan hundi waa'ee BBC dha waa'ee addunyaan hundi waa'ee uummata Tigraay gabaasaa turte joonosaayidii irratti gaggeeffame gabaasaa turte isaan garuu kan ajjeefaman eeggadda ture Oromoon immoo amata meeqa eeggadduu eegale Oromoon eega ajjeefamuu eegale baraarraa miteera bubbulee jira turee jira amata meeqa eega Oromoon shidamuu eegalte wanni Oromoo hin dhaga'amu gizee inni boonye wanni hin dhaga'amneef ni beeytanii nuti garaa hidhatee hin hojjenne diyaaspooraan keenya ingiliffaa ni beeytamoo beeytanii na dhibee baraan ingiliffaa ni beeytan amata meeqa biyya san geesseessan maaliif ingiliffaadhaan afaan Oromoo qofaanii miteer kan dabaru afaan Oromoo qofaan maal nu godhamti Oromoo fi nimtu addunyaa afaan ingiliffaa arraaf hin ta'in maal gootaa baadhattee deemtare afaan arabiffaa maal godhe amma fakkeenyaaf afaan arabiffaa distiif shunkurtii keessan dabaru akkuma rabbii isinima afaan arabiffaa ni beeku ka ummataaf sagalee itti ta'u miti kan inni itti dalagadhu kan distiif shunkurtii biraan dabarre afaan arabiffaa kan hin beeku akkuma rabbii isinima warri biyya alaa jirtan afaan ingiliffaa arra ummata Oromoof sagalee ittiin ta'in maal goota dubaan biyya Ameerikaa keessan jiraadhaa ittare maal gootaan Kaanaadaa keessan jiraadha ingiliffaa beeytan caccabsaa isin bari maaliifi hin beeynuun waa hedduu isin wallaalchisisti ni beeynaan garuu waa hedduu isin barsiisti afaan beeytanii tiyutara fayyadama tiyutararra afaan beeytan afaan ingiliffaa caccabsaati joonosaayidii nu keessa seeneen nu fixaa jira mootummaan nu jees baabaa kiyya thank you so much galatoomi joonosaayidii nu fixaa jira akka nu keessaa jira qoraaniin ummanni Oromoo gubachaa jira sababa tokko malee badii tokko malee jaati caccabsaa daakaadhaati yoo afaanillee wallaaltan harkaanillee ta'u himaatii fi rabbi jedhaati waliif dubbadha wal bira dhaabbadha ummata keenya maaliifi kanarra wal bira dhaabbanne kuni yoom wal bira dhaabbanname arra yoon hin iyyine yoom iyyita ani Oromoodha jedhee Oromummaa baadhadhee deemu numaan godhu haati Oromoo sagalee dhabdeeti sagalee nuuf ta'a nuuf iyya nuuf dirmadha maaloo saba koo yaa Oromoo koo itti iyyiti arra yoo ummata kanaaf ummata miskiina sagalee dhabe kanaaf Ameerikaa teessee sagalee hin ta'iniif saba kanaaf Kaanaadaa teessee sagalee hin ta'iniif Asturaaliyaa teessee sagalee hin ta'iniif maaluma gootame miidiyaa gubbaa teessee maal gootame dirqama bar beekamaa ta'uu qabdu war sagalee ta'uudhaaf ati sagalee ta'ii mee nuti sheersiif gooname mee ati ingiliffaan dubbadhu yoonin sheersiif hin godhin ilaaltame mee ingiliffuma tokko dubbadhu titi ummanni keenya cunqurfama keessa jira jeeti mee yaada dabalataa kan jedhu yoo jiraate iddoo kanarratti maakiin dhugaa dubbattee uummanni keenya afaan takka qofaan yookaan afaan Oromoo qofaan dubbannee addunyaatti beeksisuu hin dandeenyu warroonni gurguddaan biyya ormaa keessa jirtan diyaaspoora kan jedhamtan yeroo kamiyyuu bakkee kanarratti uummata keenya saniif sagalee ta'uun immoo dandeettii afaanii waan qabdaniif uummanni akka addunyaatti kan ittiin dhagamu ingiliffa waan ta'eef nuti hin jallisinaa isiniin jedhaan illee akka dhaamsaatti kan hin dubbachuu barbaadu jiraata kanan isiniin jedhaan Oromoodha jee himuunu qaanyidha ani Oromoodha ittiin dhaadatiin qaanyidha kun qaanyidha
isuma dhugaa rabbiin sinima kuni qaanyidha oromoo dheete sagalee ta'e afaan beetu caccabsi namni nin beekaa waa bara nin beekaa niman hin beeku waan bartu oromoo kiyya nin beekaa caccabsi ni barta nin beekaan dubbadhu sabni kee miskiinni sagalee dhabee jira sabni kee miskiinni namni hundi akkati itti taphata akka kubbatti abiyyi akkuma dhugaa isatti akkuma barbaadisanitti amata 30 bulchaaf ummata lafarraa fixaa jira ara lubbuun isaa harka rabbiirra jira ayyaanne inni ni du'aa irraanfatee jira jechuudha isin galimi warri ara dhaaba feetan deeggara waan feetan deeggara waan barbaadan jala dhaabbadda saba keessan ka akka dhume kana dhuguma saba keessan ka akkati ibiddaan boboo jiru kana laaltanii abiyyi waliin dhaabbadanii saba keessan wallaahi rabbii biratti isin rabbii biratti illee itti gaafatamtan ummata birallee itti gaafatamtan seenaa jalaayis ba'uu hin teessan saba keessan miskiina jala deebi'aati saba keessaniif sagalee ta'a saba keessaniif iyyaa mootummaa kufuuf jettanii mootummaan ni kufa oromummaan hin kufu mootummaan ni kufa ammallee jecha kanarran isinii deebi abiyyiin ni kufu oromummaan hin kufu jechuudha ammallee gisee dhibbata kan irra isinii deebi'a oromummaan arras ni jiraatti boris ni jiraatti mootummaan akkuma mallasaan kufe sanitti akkuma mallasaan deemetti akkuma Haayila Maariyaam Dassaalany deeme sanitti akkuma Haayila Sillaaseen deemetti akkuma mootummaan hundinuu kufe sanitti arra kiraa manaa isinirraa kafalame miskiina garaa laafessa oromoo maal nyaatte maal dhuyde jeekan maal beeloote jeekan si obaasu aannan feetamoo bishaan barbaadda jeekan biltsiginnaadhamoo oppidiyoodha siin joobari biltsiginnaadhamoo maarreedha siin joobar oromoo karaa osoo deemtu yoo si arge dhadhabdee ilma koo ol seeni bishaan dhugi siin jaamane ati maal deeggarta jee saba sin gaafanne miskiina maal deeggarta Jawaar deeggarta immoo abiyyi deeggarta jee saba sin gaafanne miskiina maal deeggaruu kan keessin beene maaliif ajjeesta maal si godhan naa deebisa maal si godhan ani wallahi waan na dhibe nuti wal sakaaleencha nuti tutu tokkummaa dhabee nuti wal jala deemuu dhabee nuti tu waliin dhageenye kanaaf du'uu jirra kanaaf du'arra bari an arrabsamee jeeti ani bari tiktok kanarra waan na dhibu ni beeytanii sagaaseellee du'aasa waan hin dandeenyeef maa ni beeytanii tiktok kanarratti maaltu jira ganda kiyyaa tuqamee jimmaa tuqamee harargee tuqamee arsii kootii tuqamee jeeti balaa buusa tiktok kanarratti Oromoo fi bar arrabsamuu miti ganda kee arrabsamuu miti Oromoof du'ulleen akka jiru agartee jirta Oromoof du'uun akka jiru agartee ganda kiyyaa du'ee ganda kiyyaa dhume ganda kiyyaa maarreetii ganda kiyyaa mixorqooteetti tiktok irratti asii awwaaraa fi dhukkee kaasta jechuu garuu asii immoo Oromoo ta'uu isaa qofatti ajjeefamaa jira. Ati ganda keetiif gizee boochachuu warra ganda isaatiif jee iyyuu kanaatu akka Oromoo kana booda beeka Oromoo kiyya. Wanna beeku qabdan tokko jira. TikTok kanarra gabbaanii ganda kiyya warri jawsuni ajandaa biraa akka qabu. Ergaa biraa akka qabu beeka. Kana booda gamtaan irratti hojjechuu qabna. Warri TikTok kanarratti ganda kiyya abbaa fedhe ta'e kana booda abbaa fedhe ta'e tarkaanfii irratti fudhachuu qabna warra arraan booda irratti beeynee jira maaliif ni beeytanii feesbuuka gubbaa fayyadamtoonni feesbuuka gubbaa hedduun jiran amma fayyadamtoonni gama tiktookii deemanii jiran ummanni Oromoo baay'inaan tiktook kanarra ni jira isin galee miti mootummaan immoo bikka ummanni dhageettii qabu jiraata bikka ummanni dhageettii qabu oola biltsiginnaa as keessa harcaasee jira oppidiyoo nama nyaattu as keessa harcaasee nuti gizee waa'ee sabni keenya wallaggaan akkana ta'e jee dhufnu goota garagalcha tokko maaliif goota garagalchite jaanii wal fixan ifi dhaggeeffadha waan laalee dhaggeeffadhe dhufee jira ifi wal arrabsan ifi wal seenan nuti miti laal ifi beekaaf arrabseeti kaanis beekaaf immoo maaliif goota kiyyatu xajee wal arrabsa ifi gizee wal seenu miskiinni nuti immoo garaa laafeessi way dhiisa adabadha sheekota finne adabadha sheekotaaf manguddoo finne asirratti if baasne jechuudha
sheekota baasne ummanni kun walta araaramu inni gisee isaan asirratti baasne jidduun immoo maalta biltsiginnaan ummata oromoodhaaf sagalee ta'u kana ajandaa ummataa dhiisneetiti ajandaa nama dhuunfaa ajandaa fide kana jala deemna anarraa eegalaati maaliif goota arrabsitee jenneetiti maaliif kuntaa ajanneetiti ajandaa isaanii jala deemna jechuudha istiraateejii isaanii keessa eegannu galfatan booda wallaggaarraa immoo ummata fixan showaa keessaa immoo ummata fixan gartanii biltsiginnaan akka godhaa jirtu tiktoo kanarraa gartanii miti arra isiniif agalu warri asirraa goota garagalchuu hundinuu ajjechaa ummata oromoo mijjeessuudhaaf ja'aniti ajjechaa ummata oromoo wallaggaa keessas ta'e bikka hundatti jiru hunda mijjeessuudhaaf yoo nuti oromoo jenne diin maaliif social media dhiibbaa guddaa godha social media irratti waa'ee oromoo yoo gisee hunda xiyyeeffannee haasoinu oromoon duuti oromoo dilas maran dhagaamtu sababni isaa ni sodaatan miidiyaan dhiibbaa guddaadha fida dhiibbaa guddaa waan fidu miidiyaa kanarratti immoo burjaajii waan biraa akka ta'uuf ajandaa biraa nuuf kana booda ajandaa sobaan nuu kanname ummanni keenya akka dhumu godhaa jiru kana beekuu qabna abshaala ta'uu qabna oromoo ko of baruu qabna of beekuu qabna tokko ta'uu qabna wal jala deemuu qabna wal dhaga'uu qabna wal tuffatuu dhiisuu qabna ajandaa goota garagalchee ummata ficcisiisu yoo kan dhufe kaawunti isa guru akka inni hin dubbanne godhuu danda'u qabna malee arrabarii garagalchuun beekamu bara yoo laaltanii jiraattan profaayila isaanii yoo gadhiitan nama 2,000 fi nama 3,000 isa daawwata ka 3,000 isa daawwata ka followers 3,000 qabu sun immoo namoonni akka keenyaa kun immoo isa ajandaa godhannee ka goota garagalchitu jennee viidiyoo irraa daleena meela harkatu kan godhees nuyi nama biraati miti gaafa goota garagalchu akka nama hin dhageenyetti sarmaanatti warri goota garagalchu kana akka dhageetti harkatu kan godhees anaha silaa akka nama dhageenye bira dabarre achumatti dhaabaa ajandaa kana jechuu dhageetti hin harkatu akka dhageetti harkatu kan godhu jirus nuyi badii keenyas fudhachuu qabna badii keessan fudhachuu qabdan waliigalee miti kana booda sabni keenya akka kabajamuuf yookiin sodaatamuu qaba oromoon yookiin kabajamuu qaba waa lama qabannee deemuu qabna saba koo saba gamtaa qabu ta'a garaa hidhadha muradha garaa laafeessan ta'inaa kana booda garaa laafeessa ta'uun keessan isin ajjeesisaa jira nu tuffachiisaa jira nu ficcisiisaa jira oromoo ko giseen akka dubbadhu akka wal dhageenyuuf akka nan tuffanne abdiin qabasaniif hin dubbadha isiniin boonaanaan boontaniif hin as bira dhaabbadha na dhageessaniif hin as bira dhaabbadha malee reediyoodhaan takkiin immoo sokkeettaan hin hojjedhu sinigalee akkuma keessanii bishaan dhugee akkuma keessanii nyaadheet kan hin dubbadhu malee elektiriika takkiin immoo ifaan hin dalagu na dhageessaniif giseen dubbadhu immoo wal jala deemnaaf inni kan haasa'u malee akkumatti usee haasee qofa irraa akka dabarruuf miti yookiin sodaatamuu qabna yookiin nama isin ajajuun eeggatina kana booda abaluun nuun deemuu qaba hin jeenaa if goota ta'uu yaali ifiif goota ta'uu yaali if hoogganuu yaali kan ifii hoogganeetu hooggansa biraa barbaada waan ta'eef dura if hooggani ifiin dhaabbadhu ifiin ka'e ifiin deemu oromoo ko yookiin sodaatamii yookiin kabajamii kan lameen kabajamna yookiin ni sodaatamna kan ammoo murannoo keenya murannoo dhaloota qubee murannoo jenereeshina oromooti kana booda jenereeshina kana muratuu qaba lafaa ka'uu qaba
murannoon deemuu qaba. Kana booda muradha. Kana booda hadheeffadha. Hadhaawa garaa keessan hidhadha. Haati teenya du'aa jirti waan ta'eef haati teenyaarra karaa shaniin imimmaan yaasaa jirti. Karaa shaniin namni karaa lamaan gisee bo'u. Oromoon immoo imimmaan takka 2 3 4 ilaa asitti bo'aa jirti Oromoon. Ila mormatti dhiini isiirraa dhangala'aa jira. Oromoo irra dhaabbatanii footoo haasa'uun arra fooloorsii guddaa qabaattee yoo waa'ee saba keetiin dubbatiin ati Oromoodha jettee deemuun ni ulfaata. Hin sodaatin. Gaafa guyyaan kee anamma hin sodaadhu. Fakkeenyaaf ana qofti biyya tana keessa jira. Haadha kiyya, abbaa kiyya, obboleeyyan kiyya hundi kiyya biyya keessa jiranii bara. Ani maakiini hundi aaliin kiyya firri kiyya bar biyya akka nama baakiyyaa fi fira kiyya hunda balaa geeffatetti naasawa miti bar takkitti biyya jira. Garuu guyyaa ni du'an jaaman ni du'an hundinuu. Guyyaa ni duutanaan jee rabbiin du'a kiyya hin ooluga. Maakiin guyyaa kana duuteennan abshir nen du'a guyyaa san. Guyyaan akka katabameerraa if duuba hin deebi'u. Saniifuu hin sodaatin saba koo. Guyyaa siif katabamee duuta waan ta'eef seenaa hojjedhuudi. Dubbadhuudi. Sodaadhaan hin du'in, sodaadhaan hin taa'in, kan mana keessa jirtu, kan peejii guddaa qabdu, kan tiktookii guddaa qabdu har'a yoo saba keetiif tiktookiin guddaa qabaattee saba keetiif hin fayyadin maafii mushkilaa moo maarree mushkilaa jaasan mushkila qaba. Maafii mushkilaa osoo hin ta'in mushkila qaba jechuu gaafisa. Waliigallee har'a maalatti ergansa akkatti maatiin dhugaa dubbachuudha afaan hundaa dhugaa lafa keessee yoo hin dubbatin rakkoo guddaa jira. Rakkoo guddaa qabdaati. Atis rakkoo guddaa akka keetiin ni yaachisa. Har'a murattee yoo hin dubbatin har'a ni gaayettee yoo hin dubbatin sodaa dhiisaa Oromoo sodaataan qabdu. Oromoon miskiiniin dhumu jira. Hin sodaatina saba koo. Hin dubbadda waan dubbachuu qabdan. Kanan jechuu barbaada. Arrarraa eegaliti goota ta'e yoo gootan ta'een kana dura. Arrarraa eegaliti gabba'i dubbadhu siyaasaa fi namummaan walaadda. Namummaan isinitti dhaga'amu. Namummaan isinitti dhaga'amu. Arra warri nama ajjeesaa jiru namummaa hin qabu waan ta'eef namummaa hin beekan waan ta'eef isaan waan amata 100 bulchan itti fakkaataa jira. Abiyyiin booruu kufa. Inshaallah. Namni akkanumatti itti fufuun jiru mootummaa hedduutu kufe waan ta'eef mootummaa hedduutu bu'e waan ta'eef warri kaleessa abiyyi keenya garagalchitan maakiin abiyyi garagalchite maakiin abiyyiif duuba kaa'u